waa'ee da'umsaaf anesteeziyaa fudhatamuu irratti xinnoo xiyyeeffannuuti. Egaa opireeshinii baay'een biyya keenya keessatti godhamu baay'een isaa da'umsaa fi opireeshinii godhamuudha. Egaa da'umsaa fi opireeshinii gaafa godhamu anesteeziyaan fudhatamuu qabu yookaan immoo gosoota anesteeziyaa keenya keessaa isa kamtu baay'ee filatamaadha? Da'umsa irratti amma fakkeenyaaf haati tokko gaafa dhuftu yeroo baay'ee dhukkubni isheen qabdu kan biraa da'umsa malee jechuudha ilaalamuu qaba. Inni kunis akkuma jirutti ta'ee yeroo baay'ee garuu kan filatamu regional anesthesia yookiin immoo karaa dugda ishee qoricha anesthesia waraanne kan laannu baay'ee kan namatti toludha. Haati kuni yeroo mucaan ishee baatu yookiin yeroo daa'imni iyyitu sun hin dhageessi, inni beekti, si wajjin dubbatti, ogeessa anesteeziyaa bira taa'ee hin dubbachiisa. Koo yoo jiraate himachuu dandeessi, mucaa isheen dhaggeeffatti, akkasumas immoo wanta naannoo ishee jiru sirriitti understandii gochuu dandeessu guutummaan guutuutti sababii hin ciisneef jechuudha. Yeroo kana baay'ee itti tola jechuudha. Sagalee mucaa ishee yeroo dhageessu itti tola. Rakkoo yoo jiraate garuu ammas regional anesthesiaan kun rakkoo mataa isaanii qaba. Rakkoon yoo jiraate fakkeenyaaf regional anesthesiaa kana spainaalii kennameefi walakkaa jedhu uummanni. Walakkaa handhuuraa gadi jechuudha. Kennameefi namni kun arganuu dadhabuu danda'a. Battala sanatti ani arganaan jiru jedhee himachuu danda'u qaba jechuudha. Yeroo yookiin immoo ol deebisuu danda'a, yeroo baay'ee ol deebisuu danda'a. Lakkiyaan keessi koo natti tolaan jiru, na joonjessaa jira, ol deebisuu barbaadaa jira jedhee ogeessa anesteeziyaa sanaa wajjin yoo mari'ate wantoota barbaachisan godhuufi danda'a. Qoricha barbaachisan dafee atattamaan jechuudha. Qoricha kenneefi battala sanatti ishee gargaara. Yoo oksijiinii ishee barbaachise oksijiinii irra kaa'a. Yoo kanaan ala yeroo baay'ee garuu yeroo baay'ee karaa nagaa yeroo baay'ee anesteeziyaan walakkaa nuyi jennu kun karaa nagaa bahu garuu ammi ta'e persentiin ta'e tokko dhibbantaan dhibba keessaa ammi ta'e rakkinni dhufuu danda'a. Rakkina kana immoo dafanii atattamaan furmaatatti kennuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu inni rakkoon gara biraan hin jiru ta'e rakkoon onnee, rakkoon dhiigaa wajjin wal qabate, dhiigi kan taruu akkasumas immoo dhiibbaan dhiigaa garmalee ol ka'uu yookaan dhiibbaan dhiigaa garmalee gadi bu'uu rakkooleen akkasii hin jiran yoo ta'e spinal anesthesia yookaan immoo anesteeziyaan walakkaa jennu baay'ee faayida qabeessa jechuudha. Nunis akka ogeessaatti isadha kan nuni recommend goonuuf yookaan akka isaan fudhatan goonu jechuudha. Asirraan daawwattoonni keenya asumaan akka hubatan kan hin barbaadu yeroo baay'ee ogeessa anesteeziyaa waan gaarii waan filatuuf keessumaa haadholiin da'umsaaf deemanii osoo regional anesthesia kan jennu yookiin immoo walakkaa kana filatanii gaariidha. Yoo rakkinni biraan jiru ta'e, yoo hin dhorkamne ta'e, wanti dhorku hin jiru yoo ta'e, yoomiyyuu taanaan isatu filatamaadha jechuudha. Egaa side effect yookaan immoo qorichoonni nuun fudhannu parastamoolii illee gaafa fudhannu side effectii mataa isaatii qaba. Isatu beennu dhukkubbii wayyamoo parastamooliin side effectii nutti fidu yookaan immoo qorichi nuun luqqibsinu side effectii nutti fidu wayya jedhanii wal bukkee qabuudhaan kan fudhatamuu qabu. Anesteeziyaan immoo waan guddaadha, procedure guddaa hojjetamudha. Kanaaf side effectii mataa isaa qaba. Egaa common side effect yookaan immoo rakkoo bukkee kan wannoo kanaa kan spinal anestheesiaatiin jennu haadholii irratti mul'achuu danda'an tokko tokko ni jiru. Isaan maali? Maal mootuu godhanii immoo wantoonni kun hir'atu? Inni kuni gosa anesteeziyaa kamiyyuu rakkina mataa isaa qabaachuu danda'a. Rakkina isaa kanaa wajjinidha kan ibsi kennamuufi qabu dhukkubsataa sanaaf jechuudha yookiin immoo haadha deessu tokkoof. Kanaaf fakkeenyaaf yeroo marfeen kennamu sana ishee dhukkubuu danda'a karaa dugda ishee jechuudha. Dhukkubbii yeroo sanaa obsuu danda'u fakkeenyaaf rakkina riijinaalii keessaa jechuudha. Kan biraa gaafa laannu dhiibbaa dhiigaa ishee irratti rakkina fiduu danda'a. Nama kana shookii keessa galchuu danda'a. Of wallaaluu dandeessi. Battala sanatti high spinal, total spinal warreen jedhaman ni jiru. Complication yookiin immoo wanta qoricha sana laatteef wanti dhufu jechuudha. Yeroo kanatti battala sanatti ogeessa anesteeziyaan sun
qophii qabaachuu danda'uu qaba. Qophii ta'uu qaba waan kamiifiyyuu. Saayid effektoota kana beekee yeroo hundumaa qophiidhaan ta'a jechuudha. Rakkinni uumameenyaan fakkeenyaaf dhiibbaan dhiigaa gaafa inni gadi bu'u qoricha kennamu waraabamee ta'a jechuudha. Namni kun ol deebisee baay'ee ol deebisa jira taanaan kan akka qorichi kennamu jira jechuudha. Oksijiiniin gadi bu'ee jennaan oksijiiniin qophaa'u ta'uu qaba. Yeroo hunda oksijiiniin ilaalamee. Kanneen sun egaa kutaa opireeshinii keessatti wantoota ta'anidha. Garuu ergi ba'anii booddee kanneen akka mataa cabsaa, hidda dhukkubbii jedhanii himatan ni jiru. Isaan kun maal yoo godhaniiti riiskiin isaanii gadi irra ta'a akkasumas immoo harmooliin keenya gaafa anesteeziyaa kana fudhatamaa gochuu qaba. Yeroo baay'ee erga ispaayinaal anesteeziyaan sun karaa dugdaa kennameeti haadholiin baay'een heedeekii yookiin immoo mataa ba'uu ni himatu. Kuni haga torban lamaatti turuus ni danda'a. Garuu qoricha mataa ba'uu kanaaf kennamu yookiin qoricha kennuudhaan yookiin bishaan yookiin immoo dhugaatii kan akka qaama isaanii keessatti riihaadireet kan jedhamanii riihaadireet yookiin immoo qaama isaanii keessatti dhangala'aan akka inni hin hir'anne gochuudhaan yeroo baay'inaan dhuguu qabu. Inni kan biraan qoricha mataa ba'uu ta'u ogeessa fayyaa mari'achiisanii kamiin akka barbaadan yookiin immoo kamiin akka fudhachuu danda'an isaaniin mari'atanii fudhatu. Yeroo tokko tokko immoo ciisuudhaan illee xiqqoo dugdaan ciisuudhaan aara galfii barbaachisa. Inni dhiisuu danda'a. Yoo dhumarratti yoo dhiisuu didee baay'ee ture maaltu godhama? Namuma kana dhiiga isaa waraabanii dhiiguma nama kanarraa gara mililiitira 15 haga 20 fuudhanii karaa marfee sana kennaniif akka inni duuchuuf jechuudha yoo bilaad dhangala'aan jiraata jechuudha. Karaa sana fuunee laachuuf dandeenya yoo mataan ba'uu kun dhiisuu didee wantoota garaagaraatiin dhiisuu didee inni dhumaa jechuudha. Wanneen kun namoota baay'ee irratti miti kan isaan mul'atani. Namoota baay'ee gaafa laallu ni yaalleeti sadarkaa yaalamuu irra fiduu dandeenya. Namoonni 100 keessaa akkuma jette parsantii baay'ee xiqqoonsaa gara sanarra ga'uu danda'a. Egaa ciisuun, filaatii ciisuun, tiraasii fayyadamuu dhiisuun, fluudii yookaan immoo waan dhugamu sirriitti fudhachuun akkasumas immoo qorichoota hakiim isaaniif barreesse fudhachuun kanneen akka analjeeziyaatti jennu antipeenota gaggaarii jiran isaanii fudhachuudhaan akkasumas walitti dabalanii keessumaa paaraasitaamolii fi warra kaan walitti dabalanii fudhachuudhaan yeroo baay'ee dhiisuu danda'a. Garuu akkuma jette parsantii 100 muraasi isaa immoo lafa rakkoo guddaa ga'uu danda'a waan ta'eef bilad paashinii jette hojjetamuu ni mala. Egaa mee gara mata duree keenya isa baay'ee impoortaantiitti dabarru keessumaa ogeessa